Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Adabbii YouTube reused jedhamu kana namoonni baay'een ammallee haga amma keessaan nagaggaafataa jiru. Na deebi'u didee naasirraa didee baatii sadii na adabaa jira. Namoota baay'eetu keessaan nagaafataa jiru. Furmaata tokko duraan ilaallee turre akka baatii tokko eeggachuu ta'e viidiyoo adda addaa balleessuudhaan edit gochuudhaan viidiyoo namaa yoo of jalaa qabanne haala kamiin akka qulqulleessinee sirreessinu duraan viidiyoo lama sadii irratti waliin ilaallee jirra. Amma garuu osoo viidiyoo hin balleessin haala kamiin sirreessina maaliif namoota baay'eetu an viidiyoo namaa of jalaa hin qabu waan jedhu natti himaa turan. Kanaafuu namoota viidiyoo namaa of jalaa hin qabne yookaan immoo yoo viidiyoon sun kamataa jiraa ta'e haala kamiin sirreessina osoo viidiyoo tokko of jalaa hin haqin reused sirreessuu ni danda'ama? Eeyyeen ni danda'ama yoo chaanaaliin keessan sun sirrii taheef jechuudha. Kanaafuu haala kamiin sirreessina isa jedhu waliin ilaalla. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuun na waliin turaa isiniin jecha. Reused adabbiin isaa maalirraa akka dhufu duraan bal'inaan waliin ilaalaa turre. Yoo viidiyoo akkamii maxxansitan reused monetization isinirraa kaasa isa jedhu bal'inaan waliin ilaalaa turre. Kanaafuu viidiyoo san balleessuudhaan sirreessuu akka ta'e waliin ilaallee turre. Amma garuu osoo viidiyoo hin balleessinu haala kamiin sirreessina steepii mataa ofii qaba innillee. YouTube Studio bilbilarra yeroo seenduga your channel is no longer available to monetization waan jedhuun monetization isinirraa kaasaa jechuudha. Mallattoo doolaara kana yeroo tuynu hundi keessanuu warri monetization bira keessanii YouTubein haala kana isin adabe ni beeytu waan ta'eef jechuudha. So YouTubein video keenya sana ilaale erguma money ta'e maallaqa lakkaa'aa jiru video hin taane yeroo nuti maxxansine channel keenya irraa monetization kaasuudhaan nu adabaa jechuudha. Yeroo nu adabu filannoo lama sadii nuuf kenna. Keessattuu yeroo ammaa kana filannoo lama nuuf kenna. What should we do keessatti jechuudha. Reused irratti waliin ilaallee jirra. Maaltu danda'ama monetizationidhaaf wantoonni danda'aman do jedhee do jalanii jira. Akkasuma wantoonni monetization ta'uu hin dandeenye maali isa jedhu duraan bal'inaan waliin ilaalleerra. Don't warri jedhu kun immoo warra monetization isinirraa kaasu akkasuma wantoota hin danda'amne jechuudha. Kanaafuu reused kana sirreessuudhaaf egaa optionii lama qabna yeroo maraa. Optionii lakkoofsa tokko waliin ilaallee jirra. Duraan haala kamiin akka baatii tokko eeggannee viidiyoolee akkamii akka of jalaa balleessuu qabnu. Optionii lammaffaa jira. Optionii lammaffaa kana waliin ilaallee jirra. Optionii tokkoffaadha kan nuti waliin ilaallee dhiifama. Optionii lakkoofsa lama waliin ilaallee lakkoofsi lama optioniin filannoo inni lakkoofsa lammaffaan baatii tokko keessatti viidiyoo san balleessuudhaan viidiyoo kan namaa yoo of jalaa qabaattan chaanaalii keessan edit gochuudhaan baatii tokkoon booda reapply gochuudha jechuudha. Optioniin lakkoofsi tokko garuu osoo viidiyoo hin balleessin sirreessuufi. Kanaafuu har'a optionii lakkoofsa tokko waliin ilaallaa jechuudha. Haala kamiin osoo viidiyoo hin haqin sirreessuu dandeenya. Viidiyoo haqxan taanaan sirraa'uu hin danda'u. Osoo viidiyoo hin haqin kan isin sirreessuu dandeessan. Kunigaa optionii lakkoofsa lama filannoo lakkoofsa tokko jalatti argamaa jechuudha. Appeal if you think we've made a mistake. Yoo YouTube dogoggora uume jettee yaadde iyyannoo yookaan immoo irra deebinee akka nuti siif ilaallu iyyannoo galfadhu jedha jechuudha. Kanaafuu kana kan nuti gochuu qabnu osoo viidiyoo hin balleessin nuun jedha. Yoo YouTube dogoggora uume jettee yaadde appeal kee irratti nuuf ibsi nuuf ergi bultii 14 keessatti siif deebifna. Start appeal ka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa deemne haala kamiin akka appealiin kun galfamuu danda'u waliin ilaallaa jechuudha. Tartiiba isaa tokko lama jennee start appeal kana tuqanna. Osoo viidiyoo hin balleessin sirreessuudhaaf jechuudha. Start appeal tuqnee yeroo gara fuula duraa adeemnu haala kanaan nuuf baasa. Appeal kan nuti gochuu dandeenyu only submit an appeal if you believe YouTube made a mistake. Yoo YouTube dogoggora uume jettee yaadde qofa kana fayyadamii jedha. Remember, if you delete more than 3 video since your channel suspension, we don't be able to review your appeal nuun jedha. Kana jechuun maalinni erga adabbiin kun isinitti dhufe viidiyoo sadii ol balleessitaniitu yookaan haqxaniitu yoo ta'e erguu hin dandeessanu appealii jechuudha. Video isin balleessitan tokko lama yoo ta'e garuu ni danda'ama. Haala kamiin appealiin kun ergama? Next step, create a video for your appeal. Video waraabuu qabna. Haala ittiin appealiin kun galfamu video waraabna. Video yeroo waraabnu videoon keenya suni tokkoffa raayitiilee as jiran kana ni argitu. Inni tokkoffaan seerri mataa isaa seerri ittiin nuti viidiyoo waraabnee YouTube'itti erginu haala kamiin ergina isa jedhus haala kamiin waraabna isa jedhus waliin ilaaluu deemaa jira. Inni tokkoffaan film your video in a supported language. Viidiyoo kana yeroo waraabnu maal waraabna isa jedhus waliin ilaalla. Yeroo viidiyoo kana waraabnu supported language dha yookaan immoo
language afaanota danda'amaa yookaan immoo eeyyamamaa taheen viidiyoo kana waraabuu qabdu jechuudha. Afaanonni kun kami? Arabic keessa jira, Bengali, Chinese, English, French, Hindi, Indonesia, Japanese, Korea, Portuguese, Russian, Spanish fi Thai fi Turkish and Vietnamese dha. Afaanota kanaan waraabuu dandeessu. Keessattuu Arabii fi Ingiliffii keessa jira. Namoonni baay'een biyya akkasii jirtu waan ta'eef kana lammaniin kan isin language yookaan immoo afaanota jiran kanaan waraabuu dandeessu jechuudha. Ingiliffa, Arabiffa, Chinese, Japanese, French jara kanaan qofa waraabuu qabdu jechuudha viidiyoo sana yeroo waraabdan. Seerri inni jalqaba viidiyoo waraabuu appiili kana jechuudha. Viidiyoo waraabne seessa geessina isa jedhus waliin ilaaluu deemaa jirra. Keep your video under 5 minutes. Viidiyoon keenya dheerinni isaa yookaan immoo daqiiqaan isaa daqiiqaa 5 gad tahuu qaba. Afaan amma walii ilaallee waraabuu qabdu daqiiqaa 5 gad tahuu qaba. Inni sadaffaan seerri viidiyoon kun itti waraabamu show or mention your channels are within the first 30 seconds. Sakandii 30 jalqabaa keessatti yeroo viidiyoo waraabdan chaanaalii keessan maqaa dhahuu akkasuma liinkii chaanaalii keessanii himuu qabdu. Chaanaaliin kiyya youtube.com akkana maqaa keessan yookaan immoo chaanaalii keessan liinkii isaa koopii gochuudhaan iskiriinii irratti mul'isu yookaan afaaniin irraa dubbachuu qabdu waa'ee chaanaalii keessanii. Kana kan isin gootan sakandii 30 jalqabaa yeroo viidiyoo waraabdan. Yeroo viidiyoo waraabdan inni sadaffaa seerri isaa inni sadaffaan kana jechuudha. Seerri inni arfaffaa yeroo viidiyoo kana waraabdan mention the reviewers feedback and tell us why it's a mistake. Namoonni ilaalan akkamitti rakkina uumuu danda'a yookaan immoo YouTube yeroo ilaalu haala kamiin rakkina uumuu danda'a. YouTube dogoggoree erga jennee haala kamiin dogoggora uume isa jedhus keessatti ibsuu qabna. Daqiiqaa 5 sana keessatti jechuudha. Daqiiqaa 4 isa ta'u, 3 isa ta'u, daqiiqaa 5 gad sana keessatti kanallee ibsuu qabna jechuudha. Maaliif akka dogoggorri uumame himuu qabna. Ammallee asitti akkaataa viidiyoo itti waraabnu, akkaataa fiilmii itti goonu, akkaataa viidiyoo keenya chaanaalii keenya irratti editii goonee chaanaalii keenya irratti maxxansinu waa'ee chaanaalii keenya guutuu irra dubbachuu qabna jechuudha. Provide visual example how you create a video, include how you film and how you edit them. Akkamitti akka edit godhaa jirru waan maraa ibsuu qabna. Kanaafuu yeroo afaan Oromootii isiniif ibsa yeroo viidiyoo kana waraabnugaa hello dir YouTube waan jedhu barree jalqabuudhaan viidiyoo of waraabuu qabdu. Dhimma adabbii YouTube reused ilaalchisee iyyannoo galfachuun barbaada. YouTubein kiyya ekelee jedhama. Linkii YouTube kiyya youtube.com ekelee jedhama. Ani akkuma YouTuberoonni baay'een hojjetanitti anis viidiyoo dhuunfaa kiyya viidiyoo daawwattoonni kiyya itti gammadan chaanaalii kiyya irratti hojjedha. Kanan fiilmi godhu viidiyoo dhimma adda addaa irratti hojjechuun daawwattoota kiyya biraan gaha. Kanan edit godhu viidiyoo kanan edit godhu bilbila kiyya irratti hojiin ani hojjedhu waan seera YouTube hin cabsinee fi hin faallessinedha. Kanaafuu YouTube dogoggora reused na adabe jedhee yaada. Akka seera YouTube hin faallessine bareechin ofitti amana chaanaalii kiyya irra deebi'ee sakatta'een jira. Chaanaalii kiyya irratti viidiyoo irra deebi'ee maxxanfame akka hin qabne ofitti amana. Kanaafuu akka irra deebitanii naaf ilaaluudhaan chaanaalii kiyya monetization irratti naaf deebitan kabajaan isin gaafadha waan jedhu haala kanaan gabaabsitanii afaanota sana keessaa afaanota amma ni dandahama jenneen dubbachuu qabdu jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti waa'ee chaanaalii keessanii irraa dubbachuu akkasuma akkamitti akka edit gootan akkamitti akka YouTubein dogoggora uume maal akka hojjetaa jirtan san haala kanaan afaanota dandeessan sanaan ibsuu qabdu jechuudha. Erga ibsitanii kaatanii viidiyoo san maal gootu viidiyoo waraabdan sana haala kanaan waan kana irraa dubbattanii waraabdan sana gara gajjallaa sanarratti liinkii isaa fiddu. Liinkii isaa fiduun dura chaanaalii keessan irratti viidiyoocha maxxansuu qabdu jechuudha. Viidiyoo haala kanaan waraabdan sana chaanaalii keessan irratti maxxansitu jalqaba. Kan isin maxxansitanu viidiyoo akkasitti waraabdan chaanaalii keessan irratti publikii osoo hin ta'in unlisted gootanii waraabuu qabdu. Supported language'dhaan daqiiqaa 5 gad tahuu qaba wanti isin waraabdan. Chaanaalii keessan maqaa chaanaalii keessanii arli yookaan immoo liinkii isaa irraa dubbachuu akkamitti akka warri YouTube keessan sakatta'anii monetization isin irraa kaasan akkamitti akka jedhu dogoggora uuman akkasuma akkamitti akka fiilmii gootan waraabdan editii gootan viidiyoolee duraan hojjetaa jirtan mara irraa waa'ee chaanaalii keessanii irraa dubbachuu qabdu jechuudha. Ani yaadan isinii kenne isin akka itti bareechitanii maxxansuu qabdu jechuudha. Erga haala kanaan waraabdanii kaatanii
viidiyoo san qopheessitanii kaatanii gara chaanaalii keessanii deemuudhaan chaanaalii keessanii irratti viidiyoo san maxxansitu jechuudha. Okay, sanaan booda linkiin isaa dhufee as gala waan ta'eef YouTube keessanii irra deemuudhaan gara aappii YouTube isa ta'u Chrome irraa isa ta'u gara feetaniin YouTube numarra seenuudhaan mallattoon ida'uu kun as jala jira. Mallattoo ida'uu sanarra tuqattu upload gootu jechuudha. Viidiyoo san maxxansitu jechuudha. Ifama asirraa maxxansee waan hin beeknee fi kanaafuu yeroo asirraa maxxansitanu viidiyoo sana jalqaba wanni isin sirreeffachuu qabdan maali? Next goona. Jalqaba wanni sana sirreeffattan visibility isaa public ka jedhu irraa kaasuudhaan unlisted irra keessuu jechuudha. Unlisted isii jettu kanarra kaa'uudhaan duubatti deebitu. Sanaan booda erga duubatti deebitanii booda viidiyoo san upload gootu jechuudha. Ni maxxansitu unlisted irra erga keessanii booda. Erga maxxansitanii booda linkii viidiyochaa copy gochuudhaan waan copy gootan sana YouTube studio irra deemuudhaan submit appeal bakka jiru sana tuqxanii bakki irratti paste godhan kun as jira. Bakka video early jedhu kanarratti paste gootu jechuudha. Inni nu after creating a video for your appeal upload it to your channel as unlisted jedha waan ta'eef sanaan booda copy goone copy linkii sanaa jechuudha. Finnee bakka kana keenyaa jechuudha. So seera kana eeggatanii viidiyoo sana erga waraabdanii booda linkii san fiddanii as keessu viidiyoo early jedha. Sanaan booda submitiin jala isinii banama. Submit ka jedhu kana tuqxu bultii 14 keessatti viidiyoo san ilaalanii chaanaalii keessan dhugaa wanni isin dubbattan yoo dhugaa tahe isiniif deebisa jechuudha. Kanaafuu submit appeal kana kan isin gootan dhugaa osoo viidiyoo hin balleessin osoo chaanaalii keessan jala viidiyoo hin haqin submit appeal gochuu qabdu jechuudha. Yoo viidiyoo tokko lamas ta'e rakkina hin qabu. Sanaan ala badiin keessan taanaan garuu haga re-applying kun isiniif banamutti eegu. Haga sanatti immoo viidiyoo maxxansaati kan isin eeguu qabdan sa'aatii isinirra hirrisaa deema waan ta'eef jechuudha. Egaan haala kanaan appiilii gochuu qabdu isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.